nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii an waaqayyoof galanni haa ta'u baay'ee nagaa kooti sagalee waaqayyoo keessaa iddoo gabaabaa walii wajjin ilaallaa seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 5 walii wajjin ilaallaa Abrahaamii maqaansaa Abrahaam ture maqaansaa Abrahaam kan jedhamu ture waaqayyoo garuu Abrahaam kan jedhutti abbaa saba baay'een si godha jedheeniitu nama mucaa hin qabne nama umriin dulloome nama waggaa 99 Saaraan immoo nama waggaa 90 maqaa kee geeddara durse Abrahaam hin jedhaanii jedhe yeroo seera uumamaa 4 irratti waggaa 75 yeroo sana amma garuu waggaa 24 eegeera waggaa 25 ta'uudhaaf yeroo waaqayyo kana jedheeni gara lakkoofsa 17 irratti ilaaltan Abrahaam addaan lafa dha'ee jedha kolfuu jalqabe in kolfe sagadaaf godhulu jechuun nama waggaa 99 isheen nama waggaa 90 kun attumuu ta'uu danda'a jedhee kolfeem boqonnaa 18 irratti immoo dhuftee yeroo Saaraan dhageesse Saaraan kolfa keessaa hotiin dhostee kolfite isheen egaa waaqayyoon garuu wanti dhibuu hin jiru maal jechuun barbaade asirratti kan nuti yaaduun nurra jiraatu haala keenya amma waaqayyo nu gargaare gooftaa nu gargaare yaa waaqayyo haala keenya garas akka ilaallutu nu gargaare jijjiiramuu yoo barbaaddan kakuu waaqayyo isinii galee arguu yoo barbaaddan haala amma keessa jirtan garas ilaala kun immoo tamittiin danda'ama nama sanutti dubbate kakuu nuu galirraa kan ka'e danda'ama isa kakuu nuu gale isa nutti dubbate jabaa sana isa du'aa kaasu sana isa waan hin jirre jiraachuu sana isarra yoo dhaabbanne haala kana jira garas ija waaqayyo arguun yoo ilaalle ija waaqayyo arguun yoo hundumaa ilaalle victimized hin taanu waan keessa jiru sammuun keenya madaa'u lapheen keenya madaa'u isa waaqayyo jedhetu ta'aa jenna maqaan waaqayyo haa ulfaatu sinittan hima isa waaqayyo jedhetu ta'aa Abrahaam booddee aarsaa dhiyeesse dhanna qabe hundumaa waggaa 99 dhanna qabate dhiira mana isaa hundumaa dhanna qabe hin abboomame dubbii waaqayyootiif duraan illee ittiin fakkaanne iyyuu ture waggaa 10 eeganiitu gara Aggaar deeman hin ta'u jedhe waaqayyo Kairos time wanta jedhamutu jira afaan Giriikiitiin yeroo waaqayyo yeroo ofiitti yaadan yeroo isaaniitti yaadan dhabanii gara Aggaar deeman hammarraatti Islaamaa fi Arabaa gidduutti waraana guddaa buusan kun Filisxeemii fi Arab irra waltumaa Israa'el waltumaa jiru biyya Arabaatiif Israa'el gidduutti har'a hammarraatti dubbii guddaatu jira kunoo bara sana waggaa 2000 ka'e jechuun waggaa 4000 ol ka'e jechuudha Abrahaamii hammarraatti waggaa 4000 ol ta'eera ija fooniitiin ilaale kan inni deeme waraana fide rakkoo fide abdii kutannaa fide yaaddoo fide ija waaqayyootiin ilaale kan inni socho'e garuu eebba fide yaaddoo isaa abdii kutannaa isaa gadda isaa irraa kaase Yesus duwwaata fura qulqulluun dhalate kanarraa kana fee jaartii dhumatu fedhii foonii qabate jaarsuma fedhii foonii qabaate durillee jaarsi duruma homaan jedhu obboleettota keessaa du'a malee fedhiin foonii revived godhee jaartiin Isiyaaqii una dhibana yeroo jaartii waggaa 90 mucaa kootettee baattee deemtu yookiin irra qabattee deemtu jechuun attamitti mana jechuu kooti michumtu nama garraame yeroo abbaan aarsanan dhiyeesse dargaggeessa ta'etu jiru oke tole jedhee abboome malee gooftaa fakkaata waan baay'eedhaan dhugaa sa'uuf yoo ta'e akkamitti jechuu kooti hin fakkaatu jaartiin silaa ulee qabattee gadi jettu mucaa da'uudhaaf waaqayyo dachaa waggaa 45 ka'een dhaabbata saayikilii ministreeshaan saayikiliinii dhufu dubartoota irratti dachaa kan ta'e annasii kan 100% du'e waaqayyo haaressee foonumaan walii wajjin seera uumamaa wajjin jiraatanii wajjinuma seeksii raawwatanii mucaan dhalate waaqayyo dinqii akkasii godha obboleettii koo obboleessa koo haala ammati jaan ilaaltu inni waaqayyo kanaan dura sitti dubbate soba fakkaachuu danda'a waa'ee kee waa'ee mataa kee waa'ee waaldaa kee waa'ee biyya kee waaqayyo kan jedhee haala amma laaltu keetti gaafa laaltu indiyaawum dukkana gaafa ta'utu ifi waaqayyoo mul'ata ifi ba'a ifa ta'u jedhe dukkana kana inni ifateedha waaqayyo mana dukkanaa biyya dukkanaa haala dukkanaa keessatti kaayee akka ifa waaqayyoo ibsitu akka abdii waaqayyoo ibsu si godha waaqayyo akka dhiistee baqattu miti
yeroo manni wal'u yeroo biyyi wal'u yeroo waaldaa wal'u yeroo haalli sirkaa wal'u akka dhiistee malafatti kaatee biyyatti fiidduu miti waaqayyo erga seenaa jijjiiree booddee erga inni kakuu saraatee booddee yoo ichi deemte waan haaraatu ta'u obboleettii koo obboleessa koo ija keetiin gaafa laaltu wanti baay'ee wal dheerata wanti baay'een badeerata ija waaqayyootiin gaafa laaltu garuu waan hin jirre keessa ex nihilo jedha afaan Giriikiin gaafa waaqayyo waaqaaf lafa gaafa uume waanuma hin jirre keessaa uume sirra dhaabbatee waan godhu mootummaarra dhaabatee waan godhu seexanni karaatti qabuu hin danda'u haalli kee qabaatti qabuu hin danda'u waaqayyo ofiisaarra dhaabbatee waan gochuun irra jiraatu godha yoo du'e du'aa kaasa Aliyaasaa hin rafee jedhe garuu ni du'eera gaafa ni dhaquma guyyaa 4 buleera foolii fideeraa jedhan isaaniif foolii fide isaaniif du'e malee Yesuus irra barafa ture obboleettii koo obboleessa koo ija waaqayyootiin waan hundumaa yoo ilaalle sammuu keenya lapheen keenya madaa'ee namatti qabamnee haalatti qabamnee sodaa keessa yaaddoo keessa hin gallu ija waaqayyoon yoo ilaalle waaqayyoo Yisihaaq jechuun kolfaaf nu godhe jedhu jaarsaaf jaartiin abdii kutannaa keenya sodaa keenya yaaddoo keenya nurraa kaasee nama kolfaa nu godhe utuu waa tokko hin jiraatin akka ashawaa galaana biraa akka hurjiinsi baay'isa jedheetu waaqayyo kana godhe ija see mataa isheen argee jedhe firee see mataa isheen argee har'a karaa gooftaa Yesuus Abrahaamii sanyii gooftaa Yesuus sanyii Abrahaam keessaan kan dhufe fooniinis hafuuraanis Abrahaamiin fooniin eebbise amammoo eebba hafuuraatti dhufe kunuu dhalootaaf itti fufe kan Abrahaam obboleettii koo obboleessa koo eebba keessatti fufa qoramsi kee yeroof gaddi kee yeroof dhukkubi kee yeroof yaaddoon kee yeroof ija waaqayyo laaluun waan hundumaa laalii waaqayyoof abboomame dukkana garas qoramsa garas waraana garas yaaddoo garas ilaale haala jiru haalli dubbatu miti seexani dubbatu miti foonni keessatti dubbatu miti ragaa dhiyeesse faakti dhiyeesse yoo waaqayyo hin duuta jedhe malee hin duutu yoo waaqayyo bakka raawwate jedhe malee haalli jiru sin liqimsu dubbii waaqayyo amani gara sana laali waaqayyo dukkana garas waaqayyo rakkina garas waaqayyo du'a garas waaqayyo jeequmsa garas waan haaraa godha waaqayyo sinaa eebbisu